Seenaa saba Misrii durii fi Oromoo wantoonni wal fakkeessan maali? Sabni Oromoo saba bal'aa damee Kuush jalatti hammatamudha. Qorannoowwan adda addaa akka ibsanitti horteen Kuush Afrikaa Bahaa irraa kaasee hanga Indiyaatti saba bal'atee turedha. Qorannoowwan tokko tokko saba Misrii durii fi saba Oromoo gidduu wal fakkeenya aadaa, uffannaa fi afaanii tokko tokko akka jiru ni eeru. Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara falaasamaa kan ta'an Chaarles Waareen qorannoo isaanii irratti gabaasa maxxansaniin wal fakkeenyi Misrii durii fi Oromoo gidduutti mul'atu yeroo tokkotti aadaan lamaan kun walitti dhufanii turan kan jedhu mul'isuu mala jechuun eeraniiru. Barreessaa fi qorataa seenaa kan ta'an Obbo Firoo Baqqalaa kitaaba dhiyeenya mata duree Ancient Egypt and Oromoo jedhu maxxansaniiru. Wal fakkeenyi kunneenis kan mul'atan keessumaa mootummaa yookaan daayinaastii 12ffaa, 18ffaa fi 25ffaa Misrii durii fi Oromoo gidduutti akka ta'e eeraniiru. Isaanis kan isaan wal fakkeessu keessaa tokko afaan. Afaan Misrii durii kanneen waggoota 4000 yookaan 5000 dura turan. Afaan Misrii ammaa kana hedduminaan dhiibbaa afaan Arabaa qabu waliin akka waliin hin fakkaanne Obbo Firoon ni himu. Qorattoonni hedduun afaan Misrii durii Itoophiyaa keessatti haasa'amu hin arganne. Ta'us afaan Misrii durii keessatti afaan Oromoo argataniiru. Fakkeenyaaf jechi tuuta jedhu afaan Misrii durii fi afaan Oromoo biratti hiika wal fakkaataa gartuu jedhu qaba. Qorannoon biraa qorataa seenaa Misriin gaggeeffame bara 1989 keessatti maxxanfames jechoonni akka jaarsoo, alagaa fi kaanis barreeffama Misrii durii hieroogilifiksiin barreeffamee argamuu fi afaan Oromoo waliin hidhata akka qabu ibsuu eereera. Inni lammaffaan uffannaa fi aadaa. Misrii durii keessatti gosi uffannaa ture hedduun amma kan mul'atu hambaa bifa fakkiin kaa'aman irratti isa argamudha. Kunneen irratti ammoo wal fakkeenyi akka jiru eeru. Akka fakkeenyattis uffannaa aadaa dubartoota Oromoo Baalee fi Misrii gidduu jiru kaasaniiru. Dabalataanis akka itti sabni Misrii durii rifeensa itti tolchatuu fi kan Oromoo Karrayyuu akka fakkeenyatti akka ilaalamus isaan eeraniiru. Boraatiin saba Oromoo biratti hojiirra oolus wal fakkeenyi inni boraatii Misrii durii keessatti mul'atu waliin wal fakkeenya cimaa akka qabu Obbo Firoo kaasaniiru. Wanti biraan Obbo Firoo fi qorattoonni biroo akka fakkeenyatti eeran bokkuudha. Sabni Misrii durii ulee aangoo ibsuuf isaan fayyadu akkuma bokkuu ni qabatu ture jedhu qorattoonni. Kallacha aadaa Oromoo keessatti jiruu fi faaya adda irratti akkuma kanatti kaa'atamu kan Misrii durii kan qorattoonni yeroo as jechuun waamanis wal fakkeenya kan agarsiisu ta'uu akka malu qorattoonni ni eeru. Inni kan biraa amantaadhaanis uummanni Misrii fi Oromoo akka wal fakkaatu qorannoowwan hedduun isaanii agarsiisu. Egaa Obbo Firoo akka jedhanitti yeroo hedduu seenaa fi aadaa Oromoo qorataman harka caalan kan jaarraa 16ffaa as jiranidha. Kun ammoo fooyya'uu akka qabuu fi Oromoon seenaa bal'aa jaarraa 16ffaa dura ture akka qabu himu. Qorattoonni akka Piroofeesar Chaarles yaada kanaan walii galu. Aadaan Oromoo aadaa Misrii waliin qofa osoo hin taane kan Sumeeriyaa, Misoopoteemiyaa fi Baabilooniyaa waliinis wal fakkeenya akka qabu qorattoonni tokko tokko ni eeru. Ta'us garuu qorannoon gadi fageenyaan mata duree kana irratti gaggeeffame hin jiru. Egaa qorannoo kana irratti gaggeessinee hundumti keenya gahee keenya haa baannuun dhaamsa kooti. Yeroo biraa mata duree biraatiin akka wal agarrutti yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan nu faana dhaabadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.